Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya koorsii dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaamidhaan boqonnaa afuraffaa barachaa akka jirru ni beekama. Boqonnaa kanaan jechuudha amma ammaatti kutaawwan 5 barannee jirra. Kutaawwan 5 kanaan egaa akkuma yaadattan kutaa jalqabaa boqonnaa kanaa kan ta'e fakkeenyota haadha keenya Dubroo Maariyaamiif fakkeeffaman kanneen jedhan ilaalaa akka turre ni beekama. Egaan kutaawwan adda addaatti qooduudhaan fakkeenyota haadha keenya Dubroo Maariyaam fakkeenyota naannoo 18 kanneen ta'anidha hiiknee ilaaluudhaaf kan yaalle. Warreen hafanis immoo ofii keessanis akka ilaaltan yeroo darbe walitti dubbanneerra. Har'a immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti kan eegallu kutaa guddicha lammaffaa boqonnaa kanaa kan ta'u raajiiwwan haadha keenya Dubroo Maariyaamiidhaaf dubbataman kan jedhuun ta'a. Waaqayyoo akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fayyama isaanuuf haa ta'u. Egaan raajiiwwan haadha keenya Dubroo Maariyaam yeroo jennu jalqabaa waa'ee raajiiwwanii hubannoo tokko qabaachuun nurraatu eegama. Raajiiwwan jechuudhaan karaa mana kiristaanaa keenyaa kan beeknu dhalannaa gooftaa keenya dura kanneen turan abboonni qulqullootaa kan raajotas kanneen jedhaman akkasumas aangoo mootummaas kanneen qaban darbanis immoo lubummaadhaan mana kiristaanaa kanneen tajaajilaa turan wanta gara fuulduraatti dhufuudhaaf egaan manni kiristaanaa isheen kakuu moofaa gara fuulduraatti manni kiristaanaa akkasiin dhufa kan jedhu diizaayinii kan agarsiistu waan ta'eedhaaf kakuu moofaa keessa taa'uudhaan gara fuulduraatti kakuu haaraatti wanta dhufu ija raajiidhaan kan isaan ilaalan kan isaan barreessanidha. Isaan kun raajiiwwan jedhamu. Walumaa galatti kitaabolee qulqullaa'oo warreen kakuu moofaa keessatti hammatamanii kanneen jiran baay'een isaanii raajiiwwanidha. Faarsaa Daawit guutummaa yoo ilaalle, dabarree kitaabota raajotaa yoo ilaalle, kitaaba ogummaa yoo ilaalle, kitaaba weedduu caalu kan jedhu yoo ilaalle, raajiiwwan 16 tartiibaa yoo ilaalle guutummaan isaanii maal qabataniiru? Waa'ee raajii gara fuulduraatti waa'ee gooftaa keenyaaf dhufaatisaa akkasumas immoo isa wajjirraan kanneen raawwataman kana hundumaaf keessaa qabataniitu jiru jechuudha. Kanaafuu waa'ee haadha keenyaas raajiiwwan yeroo jennu gara sanaa kan barbaannudha jechuudha. Kakuu moofaa keessa gooftaan keenya osoo hin dhalatin dura kan raawwatame jechuudha. Egaan gooftaan keenya haadha keenya Dubroo Maariyaam irraa nama ta'ee foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee dhalachuunsaa akkasumas immoo Dubroon Maariyaam deessuu Waaqayyoo afaan Giriikii Gaangafuudhaatti kan bahu Tiyootokos akka isheen jedhamtu kun takkaamaan akka tasaa wanta raawwatamee argame osoo hin taane durseetu kakuu moofaa keessatti hundee kan qabudha. Raajiiwwan adda addaa raajoonni abboonni keenya bakka adda addaatti ija raajiidhaan dursanii ilaaluudhaan kan isaan barreessaa akkasumas barsaa kan isaan turanidha. Egaan raajoonni kun baay'eetu jiru. warreen kakuu moofaa keessatti kanneen dubbataman jechuudha.
gara kakwaaraatti immoo dhufanii waa'ee dubbii fayyinaadhaaf hiikaa kanneen ta'an jechuudha baay'eetu jiru. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos maal jedha? Waaqayyo durii kaasee karaa adda addaatiin abbootii keenya irra buluudhaan raajota labu'ee dubbachaa ture jechuudhaan dubbateera. Raajonni dubbatan jechuun isaan kan yaada isaanii kan dubbatan jechuu miti. Hafuura qulqulluudha irra buluudhaan inni sagalee isaa dabarsaa kan ture jechuudha. Kanaafuu yeroo adda addaatti kanneen turan abboonni kun wanta baay'eedhaaf gara fuulduraatti wanteen dhufaniidhaaf keessumattuu dubbii fayyinaadha namaa wajjirraan kan wal qabatu wanta baay'ee dubbatanii ni arganna jechuudha. Raajiiwwan kun karaa lama ilaalamu. Kan jalqabaa raajiiwwan kitaaba qulqulluutti barreeffamanii argaman kallattiimaan dhimma tokko qofaaf waan tokko qofa kan ibsan waa'ee sana qofaaf kan barreeffaman ta'anitu arganna. Kan biraan immoo dursanii dhimma biraadhaaf barreeffamuudhaan xumurri isaanii garuu inni dhugaan jechuudha wanta biraadhaaf yeroo itti hiikamu arganna jechuudha. Isaan kun lamaan jiru. Warreen jalqabaa raajiiwwan tokko tokko kallattiimaan dhimma tokko qofaadhaaf kanneen dubbataman kan jennu qaama biraadhaaf kan bakka hin buune sana qofa kan agarsiisan jechuudha. Amma ilaalluuti fakkeenyaaf raajichi Isaayyaas waa'ee dubroo kan barreesse raajii isaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14tti mulaallu durboon akka isheen ulfooftu mucaa dhiiraas immoo akka isheen deessu mucaa kanas immoo Amaanu'eel jettee akka isheen waamtu dubbateera. Kun egaa dhalannaa gooftaa keenyaa waggaa 700 durseetu kan dubbatame. Raajiin kun eenyuuf dubbatame jennee yeroo ilaallu kallattiinaan qaama tokkoof dubbatame. Eeyyudha durboo kan jedhamte haadha keenya dubroo Maariyaam. Amaanu'eel immoo isuma Amaanu'eelidha malee kan biraan abaluudhaaf jedhamee kan hiikamu hin qabu jechuudha. Kanaaf raajiiwwan akkasitti kallattiimaan dhimma tokkoof dubbataman ni jiru kan jedhu asirraatii hubachuun ni danda'ama jechuudha. Warreen biroo immoo dursanii qaama tokkoof dubbatamuudhaan jechuudha. Isaanitti dhiyoo kan raawwatamuudhaaf dubbatamuutiin xumurri isaa garuu isa sirrii kan ta'e isa dhugaadhaaf gara fuulduraatti kan raawwatamuudhaaf kanneen bakka bu'an raajiiwwan baay'een kitaaba qulqulluu ni jiru. Fakkeenyaaf raajiiwwan muraasaa ilaalluuti. Museen maal jedhee ture? Waaqayyoo anaan akkuma na kaasee akkasuma bulaan keessan keessaas immoo raajii tokko isiniif kaasaa jechuudhaan raajiin kun akka isaan geggeessu akka inni fayyina isaaniif ta'u dubbateera. Raajiin kun yeroo sanaaf eeyyoof dubbatama jennee mulaallu kallattiimaan yeroo sana Musee taanuudhaan saboota Israa'el geggeessaa kan ture Iyyaasuufidha. Iyyaasuuf dubbatame xumurri isaa garuu hindi dhugaan eeyyuufidha Kiristoosifidha. Iyyaasuu jechuun eeyyudha maqumsaaf fayyisaa jechuudha. Yeroodhaaf fayyisaa ta'uudhaan ija foonummaadhaan kan ilaalamu laga Yordaanos saboota Israa'el ceesseetu maal taase Kana'aan isaan galcheera Iyyaasuun. Iyyaasuun kallattiimaan maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos Medaaniyaalem fayyisaa kan jedhu kana qabachuudhaan fakkeenya gooftaa keenyaadhaan maal taaseera Kana'aan galcheera. Kanaaf isaaf dubbatameera. Inni sirriin galoonyuuf dubbatame ni dhugaan jechuudha. Xumurri isaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosifidha. Maaliif fayyisaan dhugaan isadha. Fayyinni dhugaas immoo kan argame fakkeenya mootummaa Waaqayyoo fakkeenya galataa kan taate Kana'aanitti Iyyaasuun akkuma galche fayyina dhugaa kan taate mootummaa Waaqayyootti kan deebiseedha Kiristoosidha. Kanaaf isaaf dubbatameera jechuudha. Kana kitaabni qulqulluun hiikeera qulqullichi Phexros saboota Israa'elii yeroo barseetti hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22ffaatti caqasa kana kaasee ibseera jechuudha. Kanaaf kun gooftaa keenyaaf xumura akka hiikame ni arganna jechuudha. Kan biraallee ni jiru. Fakkeenyaaf tokko daballee yoo ilaalle Isaayyaas kan dubbate raajii isaa boqonnaa 59 lakkoofsa 20 yommuu ilaallu Tsiyoon keessaa fayyisaan ni ba'a. Yaaqoob irraas immoo cubbuu isaa ni balleessaa jechuudhaan dubbateera. Kun yeroodhaaf eenyuuf dubbatame Zerubaabeliif ture. Zerubaabel yeroo sana rakkoo yeroo sana turetti akka fayyinaatti ka'ee saboota sanaaf wanta gaarii raawwachaa waan tureedhaaf akka fayyisaatti isaaniif waamee tureera. Garuu inni sirriin Tsiyoon kan jedhamte dubroo Maariyaam keessaa kan ba'u fayyisaa kan ta'e gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos. Yaaqoob irraas immoo cubbuu isaa balleessuu kan danda'u eeyyudha Kiristoosidha. Inni kun kallattiimaan xumurri isaa gooftaa keenyaaf akka ta'e qulqullichi Phaawulos ergaa isaa irratti keenya arganna. Ergaa kan erge gara saboota Roomaa kan erge boqonnaa 11 lakkoofsa 26 yoo dubbisne kan ni arganna.
Kanaaf walumaa galatti gaafa gudunfinumaan jechuudha raajiiwwan karaa lamaan akka isaan ilaalaman tokko tokko kallattiimaan dhimma sanaaf kan dubbataman tokko tokko immoo dhimma tokkoof dubbatamuudhaan deebi'anii immoo xumurri isaanii immoo isa dhugaa kan ta'e bakka kan bu'an waa'ee sanaadhaaf xumura kan isaan qabaatan ta'u asirraatu ni hubannaa jechuudha. Egaan gara dhimma keenyaatti adeebinuuti. Haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam waa'ee ishee kitaaba raajotaa keessatti bal'inaan barreeffameetu ni arganna. Raajoonni waa'ee gooftaa keenyaa, waa'ee haadha isaa, waa'ee duuka bu'oota gooftaa keenyaa isaan kun qulqullootadha. Waa'ee isaanii osoo hin hafiin kan isaanii qulqulloota ta'e osoo jiru kan nama dhibu waa'ee Yihuudaa kitaabni raajii qabatee ni arganna. Kitaabni raajotaa jechuudha Yihudaan akka gooftaa keenya gurguru kallattiidhaan barreessee ni arganna. Barumsa gooftaa keenyaa waa'ee cuubbaasaa, waa'ee tulluu Taaboor irratti mul'achuusaa, harree taa'ee gara Yerusaalem galuusaa, fayyina raawwachuusaa, guyyaa jimaataa wantoota raawwataman guutummaa isaanii jechuudha tokko tokkoon kitaaba raajotaa keessaa ni arganna. Kanaaf kitaabni raajotaa guutummaan isaa dubbii fayyina kiristaanotaaf qophaa'e irratti dubbii fayyinaa dhala namaadhaaf qophaa'e guyyaarraa kiristaanonni fudhannee kan jiru jechuudha. Kana kan dursee kan ibsedha. Kanaaf waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam haala bal'aa ta'eedhaan isa dhugaadha wanta raawwatamee hin beekne. Eenyutu Dubroo dura dursite takka Waaqayyoo nama ta'e hin beeku. Lammaffaarratti immoo Waaqayyoo namarraas dhalatee hin beeku. Foon uffatees hin mul'anne. Durbi immoo durbummaadhaan deessas hin argamne. Al takkatti haadhas durbas kan taatus immoo hin argamne. Kanaaf wanta dinqisiisaa akkasii kana raajoonni kallattii adda addaadhaan ilaaluudhaan waggoota baay'ee dursanii Dubroo Maariyaamii arguutiin waa'ee ishee bakka baay'eetti barreessanii ni arganna jechuudha. Kanaafuu isaan kana tarreessinee xumurrachuun isa dhugaa qoosaadha. Qoosaadha kitaabolee raajii jiran kitaabolee kakuu moofaa 46 keessa waa'ee Dubroo barbaannee baasnachuun baay'ee kan hin yaadamnedha. Garuu eebbaaf akkasumas waa'ee haadha keenya abboonni keenya dursanii kanneen turan haala kamiin ibsaniiru warreen kakuu moofaa raajonni kan jedhu ilaaluuf muraasa isaaniidha jechuudha akka armaan gadiitti kan ilaallu. Kitaaba faarsaarraadha kan eegallu. Kitaaba faarsaa keessa wantoonni baay'een jiru. Muraasa isaanii mee ilaallu. Kan jalqabaa maal jedha? Namni hunduu haadha keenyaan Tsiyoon jedha. Namni hundumtu haadha keenyaan Tsiyoon jedha. Ishee keessaas namni ni dhalate jechuudhaan faarsaa 86 lakkoofsa 5 ni arganna kana. Kitaaba kan keenya dubbisuu kan qabnu faarsaa 86 kan jedhu kitaaba qulqulluu kan mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo irrattidha. Kan biraa kan dubbistan yoo ta'e lakkoomsa boqonnaansaa isiniif hin dhufu jedheetuni yeroo baay'ee tokko darba waan ta'eef tokko dabarsaatu dubbisaa yoo kan biraa dubbiste kallattiidhaan hiiknis immoo nama baay'ee jijjiiru warreen biraa waan ta'eedhaaf kan keenya yoo dubbisne baay'ee bareedaadha. Egaan kana haala kanaatiin kan dubbate mooticha Daawitidha. Mootichi Daawit raajiidhas mootiidhas qulqulluu qajeelaa nama waaqayyoo ture. Dhalannaa gooftaa keenyaa waggoota 1000 dursuudhaan jiraachaa kan turedha. Egaan Daawit yeroo sana taa'uudhaan ija raajiidhaan dursee dabarsee jechuudha waggoota 1000 booda wanta raawwatamu kana arguudhaan keessumattuu Kiristoosiin fannoo irratti argee fannoo jala immoo haati isaa isheen dhaabbattu qulqullichi Yohaannis osoo dhaabbatu kana booda gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos haadha isaa addunyaadhaaf haadha taasisee yeroo inni kennu argeetu maal jedhe namni hundumtuu haadha keenyaan Tsiyoon jedha. Ishee keessaas immoo namni dhalateera jechuun immoo dursee immoo ishee keessaa nama kan jedhame Kiristoos dhalachuusaa kan ibsudha jechuudha. Kana kan inni dursee dubbate kana dhuguma gooftaan keenya yeroon isaa gaafa ka'u maal ta'eera agarsiiseera jechuudha. Akkamitti kan jalqabaa nama kan jedhame isumadha. Inni Kiristoos namadha. Nama kan jennu maaliifidha? Tawaahidoo irraadha. Tawaahidoodhaan gonka nama gonka waaqa ta'e kan argamedha. Innumti mataa isaa gooftaan keenya waa'ee isaa yeroo dubbatu maal jechaa ture? Ilma namaa.
ilmi namaa harka warreen bariisotaadhaaf warreen hangafa lubootaadhaatti ni kennama. Ilmi namaa ni fannifama. Ilmi namaa du'ee du'aa ka'a. Ilmi namaa cubbuu addunyaatti murteessu osoo hin taane addunyaa kana bilisa baasuudhaaf dhufe. Ilmi namaa warreen badan barbaaduuf dhufe. Ilma namaadha beekaa. Ilmi namaa isadha. Kanaaf namni dhaate kan jedhame dursee Daawit nama kan jedhe innumti Kiristoos mataa isaadhaan maal jedheera ilma namaachuudhaan dubbata. Wangeelli keessatti waa'ee isaa yeroo dubbatu inni haanuma kanaan mataa isaa ibsaa jechuudha. Haadha kanaan irraa dhalateera dubroorraa jechuudha. Kana booda immoo namni hundumtuu haadha keenya jedha jechuudhaan immoo Tsiyoon kan jedhamte dubroo Maariyaamidhaan namni hundumtuu haadha keenya kan jedha kan jedhe immoo Kiristoos yeroon isaa gaafa ga'u maal taasiseera kana raawwateera. Akkamitti guyyaa fannoo wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26 kaasnee yommuu dubbisnu haadha isaa gooftaan keenya fannoo gadi ilaaleetu Yohaannisin elaa haadha kee dubroodhaan immoo elaa mucaa kee jedheetu kenneef jechuudha. Yeroo kanarraa kaatee dubroon Maariyaam hojii haadhummaa dursitee kan eegalte mana Yoosefitti ijoollee Yoosefiidhaaf amma garuu maal taate addunyaa hundumaadhaaf nama hundumaaf haadha ta'uudhaan kennamte jechuudha. Isa kanadha Daawit dursee maal jedhe namni hunduu haadha keenyaan Tsiyoon jedha jechuudhaan dubbateera. Tsiyoon maqaa haadha keenya dubroo Maariyaamidha. Tsiyoon jechuudhaan kitaaba qulqulluutti kanneen ibsaman sababoota adda addaadhaaf ni jiru. Isa kana gara fuuldaatti boqonnaa 8ffaadhaan tokko tokkoon kan ibsinu waan ta'eedhaaf ammaaf asirratti kan kaasaa jirru Tsiyoon jedhamuudhaan kan dubbatamte dubroo Maariyaamiidhaaf kan dubbatame qofaadha kan kaasaa jirru jechuudha. Tsiyoon kanneen jedhamu wantoonni biraan ni jiru. Isaan gara fuuldaatti ni arganna. Kanaaf haala kanaadhaan dursee Waaqayyo gooftaan keenya dhufee kan dhalatu kana Daawit immoo dursee Hafuura Qulqulluudhaan arguudhaan kana taasisaa jechuudha. Icciitiin waliigalaa isaa egaa ilmi Waaqayyoo gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos fooniin dhalachuusaa ishee keessaa namni dhalate kan jedhe fooniin dhalachuusaadhaa fi deessuun isaa immoo haadha hundumaa ta'uu ishee Tsiyoon kan jedhamte dubroo Maariyaam kana kan ibsudha jechuudha. Kanaafidha guyyaarraas asumarraa ka'uudhaan inni Kiristoos maal jedheera yeroo kadhattan yaa abbaa keenyaa jedhaa kadhadhaa jedheera mitire eeyyeen abbaa isaatiin yaa abbaa keenyaa jennee akkuma kadhannu haadha isaa dubroo maal jenna haadha keenya jennee waamnaa jechuudha. Kanarraatti ka'uudhaan Daawit dursee kan dubbate kun haala kanaatiin xumura argachuusaa asirratti ni arganna jechuudha. Kanaafuu kan jalqabaa kun haala malaalle kanaadhaan kan hiikamudha. Lammaffaadhaatti kan dhufu amma har'aaf saatiin keenya asumarratti ga'eera waan ta'eedhaaf kutaattaanuun qabannee kan dhufnu Waaqayyo bultoosaa qulqulleessee Waaqayyo ishee keessa waan ta'eedhaaf hin sochootu. Waaqayyosh ishee gargaara kan jedhu faarsaa 45 boqonnaa lakkoofsa 4ffaadha kan jiru. Kanarraa kaasuudhaan barumsa keenya kutaattaanuun qabannee kan dhufnudha kan ta'u jechuudha. Har'aaf asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi gargaarsi kadhannaan haadha keenya dubroo Maariyaam hunduma keenya wajjirraan haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.